waa'ee keenyaaf waa'ee baluu jedhee toon taane waa'ee intala kanaa irratti haa xiyyeeffatamu namni hundaan namni gurra qabu namni humna qabu namni birrii qabu namni dandeettii qabu hundi dhugaa ishee baasuu irratti xiyyeeffachuu waliin mormuu dhiisee jechuudha. Intala kana jaallannu jibbinuusi waatu dudduuba jira. Namni lafaa ka'ee fooqii irraa darbatee of hin ajjeesu maal sadarkaa meeqa keessa darbinee lubbuun jiraataa jira. Wanti mucaa xinnoo ola deemtu kana ganu godhu waatu dudduuba jira. Kaleessa gammaddeerti Booranaa dhaqanii turan. Dubartoonni doddooti waan just amma umma kootii tane investigate calluma dhee ilaalaa jira miidiyaa kanarra calluma dhee of mul'isee akka durii hin jiru calluma dhee ilaalaa jira. Kana natti fakkaata nuuni waa'ee keenya badhaadhina yookiin abaa'oo yookiin jinnii jechuu dhiibne waa'ee mucaa kanaaf Andu'aalamiin Oromoodha isheen Oromoodha. Lachuun isaanii faayidaa nuu kennu bu'aa inni sun miidhamus isheen kun miidhamtu wanti nuun irraa argannu hin jiru. Kanaafuu Andu'aalamiin ajjeese wanta kana isatu godhate isa gochisiise yoo ta'e Andu'aalamiin seeratti dhiyaachuu qaba. Namatu immoo waan biraatiin dudduuba jira ta'ee yookiin isheen intala kana jaallate yookiin dudduuba jiraachuu danda'a hin beeknu. Waan biraa keessa turte fa'aa ta'uu danda'a. Siyaasa biraa keessa turte ta'uu danda'a waan beeknu hin qabnu. Kanaafuu kan beeku seeraaf seera iddoo ta'ee fi seera sosobaa toon taane namni kara danda'u irratti hojjetu jedhee tan seene galatoomi yeroo kana naa kennuu fi Oromtii Oromoo. Okay. Galatoomi iftu namni tokko ganama kana seenee ture mana kana maal jedhee ani mana isaanii tan kireeffadhee jiraadha mana harmee isaanii galgala Andu'aalam haadha warraa Andu'aalam obboleettii kana hundaayyuu haati bilbilaan innaa haasofsiistu dhagaheen jira waanuma nagaa waliin haasa'anii malee wanti tokko lolli tokko jidduu akka hin jirre waan akkasii kana nuuf himee jechaadha. Na haatillee kana gaafa dhageessu akka of wallaalte amma qabanii too gara Finfinnee akka geessan waan akkasii kana. Gara biraa gaafa albamni isaa eebbifamu haati Oromootti waa dhaammattee turte. Oromoo ilma kiyya kana booda isinitti kennee jira jettee boochitoo Oromootti kennitee jirti jechaadha. Ilma ishii. Waan haati isaa shakkite sun sodaatte sun garaan haadhaa waa beeka. Waan suni ta'eetoo argamee jechaadha. Kallattii biraa jijjiirratu malee ta'eetoo argamee jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisa jechaadha. Intalli kunis obboleettii keenya. Dhabnee jirra mucaan kunis jabaa Oromoo aartii Oromoo kana sadarkaa guddaadhaan nama gahe dhabnee jirra jechaadha isas baay'ee nama gaddisiisa. Amma diraaman yeroodhaan hojjetamu fakkeenyaaf intala Jimmaa Finfinnee kana keessatti duute abbaa warraa ishii nama aangoo qabu isa waliin hoteela keessa bulaniit sambooda duute jedhamtee jechaadha. Gaafa duraa maal jedhanii fooqi irraa of darbite fooqii sadaffaa irraa moo maal akkas jedhame yoo wagguma lama duraa be ammallee waanuma saffidanii jechaadha. Haati immoo maal jette ana tureeffa dhiqee madaan takkittiin qaama ishiitirra hin jiru namni fooqi irraa kufe kaa hin caccabaa miti madaan takkittiin hin jiru. Dhaqeetoo bakka ishiin itti duutellee argeen jira waan tokko hin taane jettu. Abbaa warraa ishiitis hin qabamne akkasumatti darbee jechaadha. Gara biraatiin shamarran Oromoo dhiirri asumaanuu dhiirri shamarran Oromoo ajjeesuu dhiisa rabbi sodaadha ta'u. Haadha keessan ajjeestu wanti nu dhagaa jiru. Haadha warraa keessan ajjeestu biyya keessa fi biyya alaa rabbi sodaadha ta'u kana dhiisa. Mootummaan shira xaxuu dhiise tooyi. Akkuma Haacaaluu san dhugaa jirtu yoo mucaan kunis godhe yoo intalli tunis ofiif akkas taate yoo namni biraatis godhe ragaa dhugaatiin gadi baasuu qaba. Andu'aalamitu akkas godhee yoo jedhe gadi bahee too hin fudhannu akkasitti. Sabni fudhachuun qabu akkasitti. Shiraan alatti dhugaa irratti seerri hojjechuu qaba. Erga mootummaan kun dhufe marartee Oromoo nu harkaa dhume jechaadha boo'icha. Marartee Oromoo boo'icha amma dheengadda maalani taa'etoo yaadaa ture. Yaa Rabbii kiyya har'a immoo ajandaa wayii maaluu fidu maaltu ta'uuf deema.
jedheetan nama ajjeesinu laata nama jabaa Oromoo ajjeesinu laata jedheetan akkamatti kophaa kiyya taa'eetu yaadaa ture jechaadha. Duuti Oromoo kun dhaabbachuu qabaayyuu be mootummaa Oromooti jettanii miti yoo mootummaa Oromoo ta'e nama du'ee fi dhugaan bahuu qaba. Seerri erga jiraate Finfinnee keessa taa'aniiti namni dhuunfaan miidiyaa fayyadamee ebelo ajjeese jedheetoo uummata wal ficcisiisaa jira be mootummaan nama akkasii fuudhetoo mana hidhaan galchuu. Biyyi sun maaliif seerri hin hojjanne mee? Okay, Buno Badallo, mee ati Buno Badallo mootummaa kana keessa hojjeta. Mee maa akkamitti ilaalta dhimma kana? Odeeffannoon haarofti jira. Buno. Your center meet godha please. Mee akkamitti ilaalta waan amma balaa amma dhufe kana? Gurbaa wanni sana natti himee roobale gurbaa sirba Arusii Seenterii jedhu sana ammuma bilbilee laayivii gaafadha seen biratti natti himee eenyu maqaan isaa gurbaa sirba Gujii sana sirbu sana bilbilee isaa qaban harka jira keessaan baafadha. Mahammadi miti? Mahammadi eeyyeen qoy Mahammadi bilbilaa suma irratti Mahammadi bilbilee yeroo inni kaasuun dhageessuun anaa sobsiisaa laawud godhee maaltu dhalatee kan jedhu waa'ee Andu'aalem Mahammadiin nan gaafadha. Lakkoofsa isaa qaba qo'annan baasa. Ammasitti namni biraa yaada kennu yeroo inni galu laayibiin sin godha. Okay, tap godha warri jala jirtan share godha mee copy link tap godha. Warri galuu barbaada follow warri narraa hin qabne isin arguu hin danda'u be lakkoofsuma tokko barreeffattu follow warri Nangore follow na godhato ergadda olani singalcha. Nuguse yaada kennatteerta nama biraatiif bakka gadhiisi. Me inni bira jira natti fakkaate I think Mahammad suni hiriyaa sana hiriyaa Andu'aalem natti fakkaate. Me namni haasawa haadha Andu'aalem gosa Oromoodhaaf kenne ilma kiyya naa eegaa jette sani warri argachuu dandeessani mee ergadha gadi baasaa mee waan san sagalee san. Mahammad dubbattee miti ati moo yaa moha itti fufi kan keeti. Yoo hangi firaa obsi Obsesa tullu si ergeen jira akkamitti ol seen? Carraa naa kennite roobale ulfaadhu ani waan baay'ee jechuun barbaadu garuu wanni kun seeraan qulqullaa'ee waan tokko gaariidha. Ammatti garuu wanni Andu'aalem irratti haasa'amaa jiru waan gaarii waan hin taaneef haga seeraan qulqullaa'utti osoo hundi keenya obsinee dhiin ishiis lafatti baduu hin qabu. Osoo wanni kun qulqullaa'ee seeraan waan tokko dhaga'ee eegasii waa jennee gaarii natti fakkaata kanumaan jechuuf gara keessanii ulfaadhu roobale. Guddaa galatoomi. Yaa dhugaadha achis qabu asittis dhiibuun hin barbaachisu garuu nuyi mootummaa irratti dhiibbaa gochaa jirra. Mootummaan diraamaa hojjechuu dhiise tooyi dhugaa jiru ragaa waliin gabbaasuu qaba malee akkuma duraanii san gochuun hin barbaachisu jechaadha. Andu'aalemittu akkas godhee yoo jedhe hin fudhannu nuyi. Akkamitti fudhanna yoo ragaan hin jiraatin mucaan ofiisaati yoo hin dubbatin hin du'a malee mucaan kun yoo ofiisaatii godhe uma dubbata. Mootummaan isa sodaachisee akkasitti